nagaa jirtu barnootni ammas ni qabadhee jiru gabaabduu kan taate waa'ee daa'imman quba wal qabataa qabatanii dhalatan yookaan qubni isaanii kan harkaa isaa ta'u kan miilaa wal qabatee waliin dhalatu yookaan sindaktaayil kan jedhamu irrattidha. Hanga dhumaan hordofaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Daa'imman 2500 keessaa daa'imni tokko uumamaan quba wal qabate waliin dhalata yookaan qubni isaanii kan harkaa isaa ta'u kan miilaa wal qabatee waliin dhalatu jechuudha. Wanti kun yeroo hedduu kanneen saalaan dubara ta'anirra kanneen dhiira ta'anirra baay'ata jechuudha. Ijoollee dhiirotaati wanta kana caalmaan qaban kanneen dubara ta'anirra. Akkasumas immoo yeroo hedduu quba miilaa caalaa quba harkaa irrattidha kan inni hedduminaan mul'atu kan miilaa caalaa jechuudha. Akkasumas immoo yeroo hedduu qubni lama qofa kan wal qabatu haa ta'uyyuu malee qubni sadii qubni afur wal qabachuu danda'a jechuudha. Akkasumas baay'inaan quba sadaffaa fi quba arfaffaatu wal qabata. Quba gidduu kan harkaa quba gidduuf quba arfaffaatu wal qabata yeroo hedduu. Haa ta'u malee qubni kamiyyuu wal qabachuu danda'a. Qubni lamaa fi isaa olis wal qabachuu danda'a jechuudha. Harka tokko qofa irratti mul'achuu kan danda'u haa ta'u malee daa'imman qubni isaanii wal qabatan keessaa parsantaan 50 harka lamaan irraa yookaan harka gamaa gamanaa irraa qubni isaanii kan wal qabatudha. Wanti kun gosa sadiitu jiru. Hubannoof akka ta'utti wanti kun gosa sadiitu jiru. Akka bakkeetiin ilaalu qofa osoo hin ta'in jalqabaan wanta kan salphaa ta'edha. Kana jechuun kan lafeen wal hin qabanne gogaamti bichaan yookaan gogaamti qofti irra keessaa kan wal qabate salphaa kan ta'e jedhama. Kan rakkisaa ta'e immoo gogaanis irra keessaa wal qabate akkasumas immoo lafeen keessa jiru wal qabate yoo waliin dhalatan xiqqoo rakkisaa jedhama kuni. Akkasumas immoo kan wal xaxaa ta'e immoo lafeen dabalataa gidduutti uumamuun kan wal qabsiisu yoo ta'edha. Akkuma suuraa irratti argitan kan gara harka bitaa jiru irruma keessaan gogaatti wal qabate malee lafeen keessa jiru wal hin qabanne inni gidduu jiru immoo lafee wal qabatee jira lafeen quba akkasumas inni sadaffaarra jiru lafee gidduutti lafeen biraa qofaatti ba'e wal qabatee jira jechuudha. Kanaaf salphaa rakkisaaf wal xaxaa jedhamanii bakka sadiitti qoodamu. Kun egaa yaala isaas murteessaa akkasumas immoo gara fuulduraatti maal akka ta'us murteessa jechuudha garaagarummaa qabu jechuudha. Maalti kana fidaa jennee yoo ilaalle normaalii qubni dhala namaa jalqaba wal qabataa ta'ee naannoo ulfa 7-6 hanga 7-8 gidduutti gargar ba'a. Gadameessaadhaa keessa yeroo jiru daa'imni tokkoon ulfa 7-6 hanga 7-8 booda qubni gargar ba'ee jira jechuudha. Kanaafuu qubni wal qabatee dhalatu kun yeroo kanatti addan bahin afurraan kan ka'e dhufa jechuudha. Ijoolleen wanta kana qaban keessaa ijoolleen harki 20 yookaan daa'imman 10 keessaa daa'imni 2 maatii keessaa namni wanta kana qabu yookaan genetic component qaba jechuudha. Kanaaf wanti kun amala sanyiin deemus qaba jechuudha. Darbee darbees ijoolleen wanta kana qaban qaama isaanii bakka biraarra kan rakkoo qaban ta'u. Apert syndrome yookaan Poland syndrome, genetic syndrome kan jedhaman jiru kan quba qofa hin miine qaama adda addaa kan miidhaan wanti tokkosis qabaachuu danda'u daa'imman muraasni. Haa ta'u malee hundi isaanii kana qabu jechuu miti. Hedduun isaanii maal qabu qubuma isaanii qofatti wal qabate malee dhibee biraan qabanii qaama keessa. Haa ta'u malee daa'imman muraasni qaama isaanii bakka adda addaattis dhibee qabaachuu malu jechuudha. Wanti kun yeroo hedduu umuriin isaanii waggaa 1 hanga waggaa 2 gidduu gaafa ga'an tajaajila baqaqsanii yaaluudhaan ni sirrata. Haa ta'u malee akka yaadnu waan salphaas ta'uu dhiisuu danda'a. Umuriin isaanii gaafa waggaa 1 hanga 2 ga'u baqaqsanii yaaluu taasisanii erga qubni lamaan gargar ba'ee booda gam tokkotti gogaan irraa ba'e sun hin ta'a gama biraatti immoo gogaan bakka biraatii qaama isaanii irraa fuudhamee itti ta'a jechuudha yookaan skin grafting kan jedhamu. Quba isa biraatti quba isa gogaa irraa ka'e irratti hin qabsiifama jechuudha. Akkasumas immoo sosochii qubaa yookaan fiizooteraapiin barbaachisa jechuudha. Qubni isaanii akka wal qabatee hin hafne akka oliif gadi jechuu hin dinne sosochii qubaa taasisuu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu maatiin kan gochuu qaban daa'imman akkasii jiraannaan naannoo waggaa 1 hanga waggaa 2 yaalaa geessuun akkas tajaajila baqaqsanii yaaluu argatanii wanti kun gargar ba'ee quba isaanii dalagaa quba isaaniif isaa ta'u bareedina quba isaaniif akkas gochuu qabu jechuudha. Hordoftaniif hedduu galatoomaa. Subscribe gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii.